Maqaabba kan ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko bara baraan amin jaalatamtoota ijoollee waaqayyootiin kan jaalatan innis jiran caalchisee kan isin jaalatu ijoolleen addaam hunduu maqaa waaqayyoon nagaan isin gaafadha akkam turtan akka bisaati kana eegdan eegatiksee kana isin dhugee uumaa keenya sillaasee galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u yoom duuta dafiduu horiif jiraachuu caalaa boriif jiraachuu wayya. Egaa akka fedhaa fi heeyyama waaqayyootti barumsa jajjabinaa daqiiqaa muraasa walii wajjin barannaa kutaa tokkoffaasaati jechuudha. Barumsi kuni maybe kitaaba qulqulluu keessaa wantoonni itti fudhataman illee haa jiraatan malee inni kuni kan kitaaba qulqulluu irratti hundoofne miti jechuudha. Namaatiif barumsa fayyadadan keessattuu barumsa hayyuuleen biyya lafaa kanarratti namoonni jajjaboon wantoota isaan barreessan ani immoo kanan dubbisadhe keessaa wantoota muraasa jireenya keenyaaf fayyada walii wajjin baran waaqayyoon hunduma keenya wajjin haa ta'u nu wajjin taasisanii jechuu jaalan namni barumsa kana dhaggeeffatu turtii muraasa booda ji'a tokko ji'a lama waan hin caalle keessatti jijjiirama jireenya keetii irratti dhufaatummaan mataa keetu arguu ni dandeessa yoo waaqayyoon jedhe jijjiirama addaa jireenya keenya irratti fiduu ni dandeenya kanaaf yoom duuta dafiduu siin jedha jechuudhaan. Egaa bara jireenya kanarratti yoom duuta dafiduu kanan jedhee fi amma maalidhaaf yookiin immoo du'uun maaliif barbaachise jireenya koo jibbitee du'aaf naawwite akkanaan hin jenne egaa bara jireenya kana keessatti namni gosa garaagaraa jira namni gosa akkamii jira boqonnaa tokko yookiin kutaa tokkoffaa gaafa ilaallu gosa garaagaraa. Gosa garaagaraa gaafa jennu nama dhaabbatetti du'ee fi nama immoo du'ee jiraatan ta'etu jira jechuudha. Argitanii dhaabbatee kan du'ee fi du'ee immoo kan jiraatutu jira. Ati isa san keessaa osoo har'a duute osoo har'a boqattee kam keessatti kitaabni qulqulluun illee waan kana ni jedha. Maal jedha kitaabni qulqulluun dhaabbannaadhaan du'uun akka jiru nu barsiisaa jechuudha. Seera du'aa keessatti yookiin immoo du'a adda addatti qoonna. Du'a foonii jira, du'a lubbuu jira, du'a dhaabbannaa jira. Kitaabni qulqulluunis akkas jedhee ibsa. Ala kunillee amma saayintistoonni yookiin warreen addunyaa kanarra jiran beektonni illee maal jedhanii namni dhaabbataadhaan kan du'e jira namni immoo du'ee jiraatan ni jira jedha. Yoo seenaa hojjetta ta'e yoo waan gaarii hojjettee dabarta ta'e ati duutee maal ta'a seenaan ati hojjettu sun bara baraan jiraata. Yoo waan gaarii hin hojjettu ta'e immoo yoo waan gaarii kan hojjette hin qabaanne ta'e immoo kanatti yaadatamtu yoo duute illee surree fannifamtee duwwaadha. Surreedhaan yaadamu immoo waaqayyo gooftaa si haa oolchu. Yookiin qamisii ta'e fannifamte yookiin kootii ta'e fannifamte duwwaadhaan namoonni si yaadatu. Isa iyyuu hanga guyyaa 9 guyyaa 15 waan hin caalle keessatti qamisiidhaan yaadatamu akkasumas immoo suuraadhaan yaadatamu waaqayyo gooftaa si haa oolchu. Addunyaa kanarratti erga dhufteetiin booda addunyaa kanarratti bara jiraattu irratti yaa xiqqaatu haa guddaatu seenaa xiqqishuu si hojjetadhu kan dhaloonni itti si yaadatu darbi namni jiraatan isa kanaadha. Yoo san hin taane namni uffata kee gaafa ilaalan guyyoota muraasaaf si yaadatu san booda immoo si irraanfatu yookiin surree keetii yaadatamta gaafa surree erga si yaadatu namni jechuudha. Namoota tokko gaafa ilaallu har'uma du'ee torbee booda namni isa irraanfatu. Namoonni tokko immoo dhibee bara baraa keessa keenyatti ta'anii kan bara baraan isaan yaadachaa jiran waa'ee isaaniitiif kan yeroo hunda nutti dhagahamu ni jira. Sunis nama kunis nama atis ji'a 9 dhalatte sunis ji'a 9 dhalatte garaagarummaa namoota kana lamaanii eessaa dhufe. Silazii atis ni dandeessaatii lafa jirtu ka'e kitaabni tokko ammas akkas jedha jechaa yoo tan isinitti ati teessee waan jirtuuf namoonni sitti gurguddatanii ol ka'ee jedha. Ati maal taate waan jirtuuf teessee waan jirtuuf namoonni gurguddaa ta'anii sitti mul'atanii. Kanaaf iyyuu maal ta'e ol ka'ee kana gaafas hin jedhu ati akkanaa kanatti yookiin teessee jirtaa namoonni dhaabbatanii jiranii miti. Haa ta'u garuu ati waan hojjechaa hin jirreef ati gin waan xiqqoo duubatti harkifatteef ati waan akka namni sun godhu gochuu hin dandeenyeef namoonni sun si bira darban malee namni sun si olii ta'ee miti.
amma namoota nu ol baay'ee sadarkaa olaanaarra jiran osoon akka abaluu ta'e jennee kan hawwinu hedduun isaanii ni jiru jechuudha. Namoota akkasiisan ati kan hawwitu kunis jedha kitaabni. Ati waan teessee jirtuu fi tarii guddisii akka bakka namoota sanii nangaa jedhi yaade. Anamma muummicha ministeeraa nan ta'a jedhee osoo yaade dhugaan isiniin jedha ta'us baadhu tarree muummicha ministeeraa yookiin immoo 4 kiiloo jedhan san galuun kee waan hin oolle jechuudha. Gaafan galemmoo sin hawwaam hunduma keessanuu jechuudha. Egaa kana gaafan sin jedhu qalliif miti akkasinii galuuf malee. ስለዚህ ቦታ warra gurguddaatti tilmaame ati gaafan nan ta'a jechuun bulchaa biyyaa nan ta'a jedhi yaade bulchaa godinaa ni taata. Ati gaafa tilmaamtu bulchaa godinaa nan ta'a itti yoo tilmaamtu kanaanaa ta'uu hin dadhabu. Kanaanan ta'uu jette kan gannaa ta'a. Kan gaddaan ta'uu jette immoo kan afoosh yookiin kan shangoo taataa jechuudha. ስለዚህ guddisi yaade. Guddaa san bira qaqqabuullee baatu tarree warra guddootaa ni taataa jedha kitaabni. Namni kutatee ka'e kan isa duubatti deebisu hin jiru jechuudha. Ati kan dafii du'ii kana siin jedheef immoo wayii tokko eenyu dafii du'iin kun namoota muraasa isaanii ni ilaallatu. Namoota baay'ee keenyan garuu ni ilaallatu. Ati dhaloota kanaaf waa hin gootu summii bichaa itti taata yoo ta'e waan gaarii hojjechuu hin dandeessu yoo ta'e dhuguma siin jedha dafii du'i. Dhaabbataanuu duuteerta waan ta'eef dafii tokko gara jireenya du'aatti makamee jechuudha. Kan ammoo kan gochuu qabdu gaabbii jaltee. Ati yoo ijji kee waan gaarii hin argu ta'e dafiitii ji'a. Gurri kee waan gaarii hin dhagahu yoo ta'e dafiitii duuti. Afaan kee waan gaarii hin dubbatu yoo ta'e ammas dafii duuti. Kanaaf ilaalaa yaa saboota. Kanaaf waan gaarii hojjechuu dhiisuu caalaa wanni badaan hin jiru dachee kanarratti. Maaliif du'inaan jettaree hoo kan jettu ta'e atuu dhaabbataatti duutiretta dhaabbataatti osoo ati awwaallamtu gaafan si argu immoo akkamittiin du'isiin hin jenne jedha kitaabni tokko gaafan seenaa dubbise. Silezii dhugaa jedhe ati dhaabbataatti osoo duuteertu osoo si argu dhaabbataatti awwaallamaa jiraachuu keessa si argu kabajaan awwaallamuun immoo ulfina qabeessadha. Kanaaf maal jechuun barbaade waan gaarii godhaa jireenya keessanitti abdii kutannaa dhiisaa. Amma gaafa gara jireenyatti nama jabaa kana nan ta'a jettu sassalanni garaagaraa sitti dhufa. Tokkoffaa hin dandeessu. Lammaffaa sodaa. Sadaffaa immoo wantoonni biroo ikoonoomii ta'uu danda'a, haala qabeenya keetii, wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Inni kun hin dandeessu kootu jedhanii duubatti si harkisuu danda'a. Lakkii nan danda'a kukkutu baradhu laala. Kukkutu baradhu jechuudha. Hin dandeessu yoo amma abdii kutannaan gara keetitti dhufe. Hin dandeessu kan jedhu gara keetitti gaafa dhufu hin dandeessu kan jettu san maqaasiidhaan ofirraa kuti ni dandeessa waan ta'eef. Ati jijjiiramtee nama ta'uu hin dandeessu. Ati nama beekamaa nama jabaa ta'uu hin dandeessu. Ati immoo waan barattee adda guddaa ga'uu hin dandeessu. Ati hojjettee jijjiiramuu hin dandeessu. Ati amma booda barreessaa kitaabaa ta'uu hin dandeessu. Ati amma booda seenaa gaarii tokko hojjechuu hin dandeessu. Barri kee dhumeera siin jechuudha. Barri kee dhumeera kan jettu san muree ofirraa maqaasiidhaan. Hin dandeessu waan jedhu kan ofirraa balleessu yaalaa yaasamu. Gaafa hin dandeessu ofirraa balleessite ni dandeessaa wajjin gaafa deemtu ni dandeessaa jechuudha. Silazii hiriyaan kee hin dandeessu osoo hin taane ni dandeessaa ta'u. Hiriyaa kee adda baasi. Hin dandeessu ofirraa fageessi hin dandeessaa ofitti firoomsi siin jechuu barbaada. Ammas immoo rakkina sitti baay'atan laaltee abdiin kutatin. Akka abdiin kutanneef immoo furmaanni maalidha? Mataa keessiidha. Maal gochuudhaan akka abdiin kutanne abdii kutan. Ila yaa saba warri amma daawwachaa jirtan kun hundumti keessan haa xiqqaatu haa guddatu kaayoo mataa keessanii qabdanii miti. Galma wayii ga'uudhaaf yaadaa jirtu. Namni galma hin qabaanne garuu namni bootaa ga'uuf yaadu tokko hin qabaanne garuu inni horiidhaan garaagarummaa hin qabu. Ati waa yaaddeen qabdu yoo ta'e guyyaa boruu nama akkamii ta'uu akka sirra jiraatu hin beektu yoo ta'e atiif horiin garaagarummaa hin qabdan. Maaliif akka raftee akkaataa akkuma horiin ba'ee dheedee galee quufee ciisee ka'ee akkasuma jechuudha. Silazii nama jechuun yaaduu isaatiin adda kan ta'e. Mee har'arra taa'ee guyyaa waggaa 5 har'aa booda ani nama akkamiiti kan jedhu yaade. Har'arra taa'ee waggaa 10 booda nama akkamiin ta'a kan jedhu yaade. Erga yaaddeetiin boodatti immoo ta'uudhaaf maal gochuun irra jiraata kan jedhu san tartiibessii qabadhu. Tartiibessii sammuu kee keessa teesse waggaa 2 har'aa ani lafa kanaa ka'ee lafa biraatti argamuun qaba. Waan jedhe argamuun qaba. Waggaa 2 har'aa ani barreessaa kitaaba ta'uun qaba. Waan jedhama waggaa 2 har'aa san barreessee argamuu danda'uun irra jiraata. Maaltu na daangessa? Waggaa 2 har'aatti immoo ani kaasetti yookiin albaba sirbaan baasoo hin jedhe yookiin immoo faarfannaan faarfadha hin jedhe maaltu na daangessa?
maaltu na barbaachisa kan jedhu meeshaalee kiyya sirreeffadhee akka nama qonnatti bahu itti bahuu duwwaadha jechuudha. So silazii dandeessoo ofirraa kuti abdii kutannaa ofirraa kuti laal wantoonni baay'een abdii si kutachiisaniiru wantoonni baay'een miira keessatti ajjeesaniiru akka miirri keessatti hin cabneef akka abdii hin kutanneef abdii kutadhu jedha. Akka abdiin kutanneef maal ta'e abdii kutadhu argitan ani abdiin kutadhu jettee gaafa abdii kutattu abdii kutannaan ofuu shiitii si dadhabdee sirraa deebite jechuudha. Gaafa sanatti nama akkamii taata nama cimaa taata ati nama barbaadamaa gati qabeessa taata. Silazii akka abdiin kutanneef abdii kutadhaa isiniin jechuun jaalladha. Gara dhumaati irratti kan namoota baay'ee dhukkubsaa jiru immoo ofii kee wajjin ofitti araaran eenyuun wajjin ofii kee wajjin. Amma namoonni baay'een kanaan wal jiraachuu danda'a. Kanaan nama wal jiraachuu danda'a. Fakkeenya gaafa isinii kaasu jechuudha. Egaa namni namaan wal lolee namatu walitti araarsa. Biyyaan wal lolee biyya biraa yookiin immoo fakkeenyaaf osoo biyya keenya biyyoota biraa wajjin wal lolte xaalqaa biyya biraa galtee araarsuu dandeessi. Ofii kee wajjin yoo wal lolte garuu namni si araarsu hin jiru. Ofitti araarami deebiitu amma. Ofitti araaramu si barbaachisa. Ofitti araaramuu jechuun amma ofiin wal loltee jirta. Akkamitti ofiin wal lolte yaadni kee wayii baay'ee kan sammuu kee nyaatutu keessa jira. Dhugaadha moo sobaa? Dhugaadha akka itti abdiin qabu. Yoo yaada akkasiin qabdu ta'e immoo ati durumayyuu haala gaariirra jirta jechuudha. Jabaa hojii keetti fufu. Kanaaf maalirra jirta amma ofii kee wajjin araarami yaadota si keessatti ilaali. Akkana godhii akkas ta'e akka si cinqan wayii jiru yaadollee si cinqasa of keessaa baasi gati. Of keessaa baastee gatuun kee ofii kee araaramuudha. Amma ofii keetiin wal loluu keessatti jechuudha. Kan ofii keetiin wal loluu keessatti kan mootus hin jiru. Kan mootus hoo jiraate garuu kan mootus kan mo'us namoota tokkodha. Ani amma ofii kiyyaa yaadan yeroo baay'ee yoonaan walan lola ta'e yaada kiyya wajjin wantoonni baay'een na dhiphisan yoo ta'e sammuu kiyya keessatti waraana rasaasa jedhamutu jira. Rasaasni sun immoo maalidha? Yaada jechuudha. Argitanii? Yaada kana keessaa bahuudha jechuudha. Rasaasni wayina keessa jira kan sammuu kiyya na waraanu kan ofii kiyya wajjin itti wal lolu hin godhin hin dandeessaa hin dandeessu. Ati hin xaamta ofitti hin amantu kannaan jedhan yaadolee baay'ee ati bar namaa gadi ati nama waliin qixxaachuu hin dandeenye amma booda ati dulloomte umriin kee dhumeera ati gargaaraan qabdu yaadota baay'ee as keessa jiru isa kana of keessaa baasa ofitti araaramaa. Namoonni baay'een ofii keenya wajjin wal lollee waraana keessatti argamna. Waraana maalii? Waraana yaadaa. Waraana yaadaa kana keessaa gaafa baatanii waraana yaada kana gaafa ofii kee wajjin ofitti araaramte kan ofitti araarsuu danda'u immoo si duwwaadha. Namni dhufee yaada kee beekee sin araarsuu hin danda'u. Ofii kee wajjin gaafa ofii kee wajjin ofitti araaramtee nagaa argatte immoo tasgabbii argatta. Tasgabbii gaafa argatte immoo haala ittiin deemuu dandeessu paaworii humna argatta. Siniiwwan kanaaf amma sammuun keenya baay'een isaa tasgabbii dhabeera. Kanaaf ofii keessa wajjin sa'aatii ofii kennaati tasgabbii ofitti horaa. Tasgabbii ofitti horuun waan gaariidha. Kana booda erga waan tasgabbii ofitti hortaniin booda waan hojjechuu maltan saniif ka'a. Waan hojjechuu qabdan sani ofitti erga araaramtanii isa saniin hojii keessaniitti itti fufuu itti deemuu qabdan gara hojii keessaniitti jechuudha. ስለዚህ rasaasa yaadaa sammuu keessan keessa jiru kana mee barbadeessaa. Rasaasni yaadaa sun waan garagaraa sun gaafa bade of jabeessitaa jechuudha. Ofiillee immoo hin dagatin. Maal hin godhin? Of hin dagatin. Jaarraa 21ffaa jechuun bara namoonni of darbanii hallayyaatti of gatan jechuudha. Jaarraa 21ffaa kana jechuun yeroo kanatti nama gabaa keessa jiruudhaati. Maaliif seeti? Gabaa keessoodha itti amma waa jedha. Eenyu akka haasa'u eenyu akka wacu walii hin beektu. Yaa ta'u malee waca baay'ee argita. Meelaan ammallee sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti boota garaagaraa irratti waca hedduu argita jechuudha. Innaa waca kana keessatti maal godhe ilaali yeroo ofiif kennu of tasgabbeessi. Waca kana keessa kan ba'uu dandeessu tasgabbiidhaan ammaati. Gabaa wacaa kana keessaa ba'iiti gabaa yaadaa keessa seene. Gabaa yaadaa keessa yoo seente ilaali haala ittiin jireenya kee adeemsifattu si dhufa. Gabaa yaadaa keessa yoo deemte ilaali boru nama akkamii akka taatu sitti mul'ata. Gabaa yaadaa keessa yoo deemte ilaali waan kotota ta'eef hin taane adda footee beekuudhaaf si gargaachisa. Gabaa yaadaa keessa yoo seente ilaali gammachuu sitti dhaga'ama. Garuu gabaa iyyaa kana keessa yoo jiraattu cinqee. Gabaa iyyaa kana keessa yoo jiraattu yaaddoo guddaa. Namaan wal loluu namaan walitti bu'uu sammuun si dhukkubu
namoota meeqa Facebook irratti sammuun dhukkubee as garee achi gara cinqamaa ol baay'eetu jira. Isa kana keessa baay'eetu gabaa yaadaa keessa kootu. Gabaa yaadaa keessa gaafa seetu ila barumsa kana itti fufaadha. Gara YouTube siinattan dabarsa. Arraaf jalqaba waan ta'eef guyyaa tokko lama booda gara YouTube'dhaan dhufa jechuudha. Irra isa san sirriitti yoo hordofte moor kana caala har'a sirumayyuu oluma ka'een yaada kana kaase jechuudha. Itti yaadee miti. Gaafatti yaadne barannu immoo yaadota babbaay'ee ciccima waan argattaniif jabina jireenya keetiif ni argatta. Ni mo'atta jabaadha. Barumsa kana immoo sirriitti baradha. Egaa amma yaada kan ofii kee bara namoonni jaarraa 21ffaa of darbanii qileetti of gadan kan namoota wajjin of hin darbin warra of darbanii harka dhaa keessa bayyad. Warra maraatan kana keessa maraattuudha jettee isaan wajjin waan biraan godhi ittiin kolfiin isaanitti ila tasgabbii. Bara kana keessatti mo'annaan tasgabbii keessara. Bara kana keessatti mo'annaan gabaa yaadaa keessa jira. Kanaaf kootu gara yaadatti deebi'ati. Kootu gara bakka jireenya keetti waa'ee nama maal si galche? Waa'ee addunyaa maal si galche? Waa'ee poolitikaa maal si galche? Waa'ee falaasama biraa si hin galchu si waan gochuu qabdu bichaa beekii adda fudhadhuuti godhi. Nyaachuu qabda sa'aatii ta'etti nyaadhu, yaaduu qabda sa'aatii ta'etti yaadu, hojjechuu qabda sa'aatii ta'etti hojjedhu, boqochuu qabda sa'aatii ta'etti boqadhu, taphachuu qabda sa'aatii ta'etti tapha kee taphadhu. Kanas itti immoo yeroo hojjettu keessatti ofii keetis immoo of jabeessi, of cimsi qabe. Erga of qabdeen boodatti immoo ati nama jabaa guyyaa boru akka taatuuf ni beekta. Aguman siin jedha laal gaarri wayii si fuuldura jirami yaada kee galmaan gaachuuf gaarri wayii si fuuldura ammaanii kana guddadhe naannaa hawaasaan laatti. Gaarri cilaaloo tokko jira. Gaara guddaadha. Gaara guddaa kana jiskuudhaaf yaada guddaa gaara san caalu qabaachuu qabda. Maal gochuu qabda? Yaada guddaa kan maal san jisku gaara san atamma gaara guddaa wayin jiska waan jedhe yaada yookiin immoo abdii yookiin kutannoo gaara san jiskuu danda'u kan gaara san caala guddaa ta'e qabaachuun qaba. Barumsa kana kutaa itti aanutti deebina waaqayyoon isin wajjin haa ta'u. Jabaadhaa. Kutaa itti aanu immoo waaqayyoon jedhe wajjin baranna. Silazii kottaa na duuka bu'aa jecha waaqayyoo waliin baranna. Horiif jiraachuurra immoo horiif jiraachuu wayya. Namoonni horiidhaaf jettanii maallaqaaf jettanii qabeenyaaf jettanii waan hin taane hojjettan dhuguma siin jedhaa dafii du'i. Dhalootaaf bu'aan buustoo ta'e ofii keetiif gammachuu ofii kennitee dhala namaaf hin fayyadu yoo ta'e dhaabbataan duutirta waan ta'eef sirna qabeessummaan du'i. Du'a amma wayi tokko sitti hima. Du'aa fi jireenya jidduu garaagarummaan jiru wayi tokko duwwaadha. Innis maalidha? Duuti sirriin sirnaan kan duutee boqonnaa itti argattu. Noo hojii gaarii hin hojjenne ta'e immoo dhaabbatatti duuteerta jechuudha. Dhaabbataan du'urra immoo kabajaan ulfinaan bareeddee du'uutu filatamummaa qaba. Kanaaf horiif jiraachuu boriif jiraachuu wayyaa. Namoonni horiidhaaf jiraattan boruuf jiraadhaa. Waliif yaadaa gammachuudhaan tasgabbiidhaan jiraachuuf yaalaa. Kutaa lammaffaa isaa itti fufaa. Waaqayyo si wajjin haa ta'u yaada keessan nu qooda.